Arsitii martiin unkuruura si sirbuutu kana dura. Baganaa dhufne kootu sirbituu dura sirbanuu. Boonsituu haadha goota si sirbuutu kana dura. Boonisiin har'a keenya sirbituu dura sirbanuu. Harragaata haatee dhaloota si sirbuutu kana dura. Jinasinaa dinga keenya sirbituu dura sirbanuu. Anaa dhufuu haadha goota si sirbuutu kana dura. Anoo jiraatu booni goosa sirbituu dura sirbanuu. Arsitii martiin unkuruura si sirbuutu kana dura. Sirbuuf dura kana dura. Yoo goromsi keenya dhalee dhungee silbaa ne hayoo. Ankora baatee nuu godhee ni tijjee ni hayoo. Nuu biqilfannee raasanyii yoo tolee ne hayoo. Asheenni fedhii buufataa gaamaree ni hayoo. Boraatee lolaa kormedii haadhatee ne hayoo. Oraaduu gamii loowwanii بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هواسكين يقابا غرغان دفتن جتشادا إن شاء الله. سغنتا خيري نهاتاتو ولترفين خيري رب نهاقدو ورى خيري ولترفين الدام بي ربنا تاسو. هواسني قرتي هواس بركاته هواسني جرمن هواس bu'uuraa Awurooppaa akkuma duraan ta'etti bakka isatti Rabbi haa deebisu. Dagaagee ammoo bakka sanirra Rabbi haa kuchiisu. Eegas egaa waldeenyi har'aa isitti isaaf jecha walgeenye waldeenyi sikkoomandoo haa dagaagu, bakka haa gayu, haa horu, laga haa bahu, tabba haa bahu jenna. Walitti dhufiinsa khayrii Oromoon asitti walitti dubbattee wal hubattee jaalalaa fi gammachuun addaan galtu Rabbi haa godhu. Akka nagaa manaa baatanii nagaa manatti naa galchu jenna. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. ربي قويا حدات النقاية فارو ربي تهاجراته قويا أنني قويا ملكي قويا وعنباني في اللي والأرقيني اتم ملكوف نربي وحاتاسسو قويا أكسر أروموتي تياريري أغا كان يو ولتباي أكا قويا فوداف هيرو ماتت واللالي أرومون ولين دبرسا ربين ملكي تنا ملكي غريد ربين واتاسسو ربي آدم رادك إنن وهاقوتو بغانا غهان نفتني انتي كيسانو أوليسي ربين أسين نغاي نغان أكاد افنتمانات نهادا چاسو guyyaa gaarii haa ta'u, guyyaa gabbinaa, guyyaa milkii, guyyaa dagaaginaa, guyyaa jaalalaa, guyyaa tokkummaa baga waliin nu ga'e. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ulfaadha maanguddoonni keenya sagantaan itti aanu sagantaa anaa dhufu keessummoota keenyaati. Haasaa gabaabaa anaa dhufu kan nu godhan dura taa'aa waldaa sikkoomandoo obbo Muhammad Kadiiri. Al takka obbo Muhammad Kadiir gara waltajjiitti nuuf simadha.
الرديبودان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشما أكم جرتن بغنغان دفتني دران درسا كيسموتا لفا فغور رادفني بيوتا الله رادفني نكيس جران تجرا اندي فما وقا أفرفا والداسي كوماندو نوجين كبجوف غمچو كينا نوجين قودموف ورن جدوتي أرغمان كبجموك أبسايا في أرتست مختار عثمان شيخا بيا نوروي راكاي غمچو تيسن اسي وجين قودا جدي نجدو ترغما باغا نغا اندفتي انا دفو جنان مختار عثمان شيخاتين اتحان سودان اكسما خولان درا دكتور نصرو حسن نجدو ترغما مي عملينو كنافي كاروفي هيو ورمو yeroo garagaraatti ummata Oromoo waan danda'uun beekumsa isaatiin utubaa ture Dr. Nasru Hassaniin baga gammachuu kennan wajjin qoodamuuf nu jidduutti argamtee baga nagaan dhufte jennaan. Itti aansuun akkasuma biyya Hoolaandirraa obbo Muhammad Ahmad gaazexeessaa fi qabsaayaa yeroo dheeraa ummata Oromoo dandeettii ofii qabuun gargaaraa ture mee amilee nuu kennaafi obbo Muhammad Ahmadin isa fuula beeytan natti fakkaate namoota kuwwan illee nama isin beeytanii gaazexeessaa dhagaa inni yeroo hundaa waan danda'uun ogummaa isaatiin ummata bira dhaabataa ture galatoomii baga nagaan dhufte jennaani akkasuma itti aansuudhaan communityleen biyya kana keessa jirtan hooggantoonni community warri shanan gibee akkasuma sport federationii qeerroo Jarmanii hooggantoonni communitylee adda addaa irraa dhuftan warri dhuunfaadhaan affeeramtanii dhuftan warri biyya Jarman kutaalee garagaraa keessaa gammachuu kana qoodamuuf dhuftan hundinuu baga nagaan dhuftanii mee amilee nuu kennaaf yeroo tokko. Akkasuma hawaasa bal'aa fi community waldaa Sikkoo Mandoo biyya Jarman miseensota waldaa Sikkoo Mandoo Jarman hawaasa guutuu Sikkoo Mandoo baga hundeeffama waggaa afuraffaa keessanii isiniin ga'ee nuun ga'ee koreen waldaa Sikkoo Mandoo hawaasa Sikkoo Mandoo bu'aa bayii hedduu keessa tartanii guyyaa kana arguu keessaniif baga gammaddanii baga gammannee isiniin jenna. Waldaan Sikkoo Mandoo bara 2020 magaalaa Nuurambargitti hundaa'e yeroo rakkoo yeroo ummanni naannoo adda addaa irraa buqqa'e ummanni Oromoo diinaan buqqa'e keessa hundaa'e yeroo akkasuma koronaan nama walitti dhufuu dhoogge keessa hundaa'e waldaan kuni akkasuma ga'ee isaa waggaa afran kana keessatti waa hedduu dalagaa ture. Ummata Oromoo naannoo adda addaa irraa diinaan buqqa'e sababa balaa namtolchee fi balaa uumamaatiin naannoo adda addaa irraa buqqa'e waan danda'uun bira dhaabataa ture. Waldaan Sikkoo Mandoo bu'aa bayii hedduu keessa taree guyyaa kana ga'uudhaaf gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama. Bu'aa bayii inni keessa taree aga tokko yoo irraa kaafne ummata balaa beelaatiin buqqa'e ummata balaa waraanaatiin buqqa'e yeroo garagaraatti gargaaraa utubaa ture. Fakkeenyaaf ummata gammoojjii Baalee kan naannoo Somaalee irraa Somaaleen buqqiftee lafa isaa irraa buqqiftee yeroo adda addaatti gargaaraa ture. Ummata Walloo kadiinni itti duulee lafa isaa irratti ajjeesaa ture waan danda'uun gargaaraa ture. Ummata Booranaa kabalaan hongee isa miidhe waan danda'uun utubaa ture. Ummata Wallaggaa akkasuma Arsii keessatti aanaa Siraaroot
naannolee gara garaatitti waan danda'u godhaa ture. Waldaan Sikkoo Mandoo waan guddaa dalagee waggaa afran kana keessatti. Walumaa galattuu bagaa hundeeffamaa waggaa afuraffaa isiniin gahee jechuun barbaanna. Galatoomaa ulfaadhaa isiniin jedha. Galatoomaa ulfaadhaa irra deebi'uudhaan keessumoonni keenya isin laaluuf jedhanii lafaa kana fagaatu dhufanii beddee kanatti argamanii dhufuu keessanitti hedduu gammanneerra. Keessumoota keessaa ergaa gabaabduu kanuuf qaban artistii keenya artist Mukhtaar Usmaan gara waltajjiitti nuuf simadha. Noof kolcha akkuma beekamu ani nama wallisu waltajjii irratti bahee haasa'uun kun xiqqoo natti ulfaata. Wanni ani dubbachuu barbaadu waanuma sagantaan kun itti deemaa jiru yookiin waan waldaan kun itti dhaabate irraa xiqqoo haasa'uu barbaada. Inni illee maalinni gatii ijaaramtanii fi ummata keenya kan rakkate biyyatti akka duratti asirraa ibsametti ummata Oromoo ummata kutaa adda addaarraa balaa uumamaatii fi balaa namni uumeen Wallagga irraa, Baale irraa, Harargee irraa, Wallo irraa ka baqate gargaaruu ka dandeettaniif gatii akka hawaasaatti, akka sabaatti, akka obboleessaatti waliin ijaaramtaniif. Namni biyya ofiirraa bahee yoo ijaaramee jedhee ummata isaa gargaaruu dandaya. Saba isaatiif waa buusuu dandaya. Ijaaramuun siyaasaa callaafii miti. Irra jireessayyuu hawaasa keessaa dhalanne ummata keenya ka biyyatti dhiisnee dhufne sun wayta inni beela'u, wayta inni rakkatu, wayta inni naa birmadhaa jedhu dhaqqabuuf bira ga'uuf nama gargaara ijaaramuun. Inni lammataa immoo ilmaan asitti horretana, ilmaan har'a asitti horretana yoo ijaaramne wal barannee isaan wal barsiifne ilmaan teenna akka saba biraa yookiin ganda biraa fagoo nurraa hin deemne akka waliin jiraatan, akka ofii isaaniitii wal baratan, boru akka wal fuudhan, boru akka quba wal qabaatan, boru akka walii birmatan, akka keessan kanatti akka wal bira dhaabbatan ilmaan teennaaf nu barbaachisaa jechuu. Ijaaramuun kun baay'ee 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 barbaachisa. Namni yoo ijaaramee jedhee har'a ijoollee biyya kanatti yoo horru yaa Rabbi nu guddisi jennee kadhanna. Erga guddatanii booda yoo ilma ta'e intala akkamii fuudhaa, yoo intala taate immoo ilma akkamiitu fuudhaa, eenyutti heerumti laata jennee cinqabna. Namni ijoollee durbaa qabdanii yaaddoon kun boru sin bira dhufa. Ijoollee teenna wal barsiisuun, nuti wal beekuun, boru ijaaramuun hegeree keennaatiif, hegeree ilmaan keennaatiif baay'ee barbaachisa. Kadhubaa immoo waan namni natti dhaamatu keessaan isinitti himuu barbaadaa jechuudha. Biyya ormaa kana yoo jirru namni akka jaarsaaf jaartitti waliin jiraatu biyya kana yoo dhufe dardara taanee dhufna, shamarran qarree taanee dhufna, asitti walitti dabalamnee mana godhanna. Biyya ormaa kana yoo jiraannu jaarsaaf jaartiin obboleessa kabaa walii ta'ee wal tinnisee wal qabatee ijoollee isaa waliin guddifachuun, jaarsi jaartii isaa kabajuun, keessattuu amantiin illee akka jedhu dubartiin amaanaadha jedha. Aadaa keenyatti illee dubartiin seerri isiin qabdu waan guddaa. Kanaaf maatii ofii jaalalaan kabajanii walqixxummaan osoo aadaan keenya jiru, osoo amantiin keenya jiru, amantiin keenya jedhutti illee akka aadaan keenya jedhutti illee mana keenya, bultii keenya jabeeffannee wal faana deemuun hedduu barbaachisaadha. Maaliifi namni baay'een biyya Awurooppaa kana jirru baqannee biyya kana dhufnee
biyya keenyarraa roorroo adda addaatiin baanee dhufne. Wayitaas dhufnu adda keenyan dhufne waliin dubartoota waliin baqannee dhufne. Dubartoonni kuni nu waliin baqatanii dhufan. Akkuma warra dhiiraa kun karaa Liibiyaa gammoojjii keessa deemanii as gahan nu waliin, kun karaa Jibuutii miilaan deemanii biyya nu jirru kana gahan, biyyoota Arabaallee akkasumatti gahan jechuudha. Sabni dubartii kabaju addunyaa kanarratti hin guddata, kabajaa argata, maatii nagayaa keessa jiraata, mana o'aa keessa jiraata. Awurooppaa kanatti argitan wanni biyyi isaanii nagaa argatteef dubartiidhaaf seeraa fi kabajaa guddaa waan kennaniif. Dubartoonni isaanii illee kabajaa fi seera isaanii kennaman waan ofirratti beekaniif. Kanaaf keessattuu dubartoota keenya biyya ambaarra jiran, biyya arabaarra jiran akkatti isaan dafqanii ifaajanii saba isaanii jiraachisan, ummata isaanii jiraachisan. Waan kana wantiin gadi dabeessee waa'ee dubartii irratti dubbadhuuf, dubartiin mana, dubartiin haadha, dubartiin obboleettii har'a bakkanatti ijoollee kana horree akka dhufnu, bakkanatti sagantaan kun akka bareedu, akka taanu kana godhan dubartoota. Isaan kana jabeessutu nurra jira. Namni jaartii ofii kabaje, namni jaartii ofii jaalate mana o'aatti gala, mana bareedatti gala, ijoollee bareedduu ofiifis bareedee manaa baya. Dubartiin illee kabajamuu isii kana yoo beeyte, yoo ofirratti beeyte, yoo ofirratti qabde, kuni jireenya keenya jijjiiraa. Wanta saba keenya keessa jiru rakkoo ummata keenyaatiif yoo nagaa mana keessaa qabaanne namaafis birmachuu dandeenya. Rakkoon tokko yoo nutti galee karaa nagayaatiin aadaa keenyaan, duudhaa keenyaan, amantii keenyaan hiikkachuuf yaaluun hedduu barbaachisaadha. Jabaadhaa, wal jabeessaa. Waldaan akkasii koomandoo kuni bakka hedduu jira, jabaachuutu isarra jira. Waldaan shanan gibee jedhamu hin jira. Waldaan wabii maccaa kan jedhamu kan uummata Wallaggaatiin ijaarame hin jira. Afran qalloo ka jedhamu waldaan hin jira. Kabiraallee odaa bultum ka jedhutu jira. Waldaan hedduutu jira akkuma baay'inaa. Kunuu yoo baay'ate mootu bakka 2-3 ijaaramullee danda'a gaafa miliyoona ta'e. Kanaafuu waldaa kana jabeessaa. Jabinni waldaa kanaa egeree ijoollee keenyaatiif illee hin ta'a. Saba keenya akka ammaa kanatti gaafi inni beela'e, gaafi inni rakkate birmachuuf ta'a. Jabaadhaa, rabbi isin waliin haa ta'u. Bara dhufummoo kana caalaa baay'attanii, kana caalaa fooyyooftanii waldayoonni as keessa jiran ka Oromoo martillee walitti dhufanii guyyaan sagantaa guddaa wal faana qopheessine waan saba keenyaa, waan ummata keenyaa, du'aaf jireenya ummata keenyaatiif sagalee taanee fi isaaf akka birmannu nu taasisaa. Ijaa qalbiirraa na hambisaa, noof kolchaa, galatoomaa isiniin jedhaa kanarratti dhaaba. Ragata haate dhaloota si sirbuuf duhuu kana duula. Anaa dhufuu haadha goota si sirbuuf duhuu kana duula. Arsitti martiin unkuruura si sirbuuf duhuu kana duula.